Dhugaan armee takkan qorree yaa Rabbi dhugaan gati malee. Guyyaa xiqqii irraa bangurbaa halkanii malkaafuu malee. Gaafa ammeenyaa gootarraa nafan gootuma wajjin du'u malee. Guyyaa xiqqii irraa bangurbaa halkanii malkaafuu malee. Gaafa ammeenyaa gootarraa nafan gootuma wajjin du'u malee. Sirraa nafuu goota koo ani si wajjin du'a malee. Sirraa nafuu goota koo ani si wajjin du'a malee. Sirraa nafuu goota koo ani si wajjin du'a malee. Sirraa nafuu goota koo ani si wajjin du'a malee. Ani si wajjin du'a malee. Ani si wajjin du'a malee. Beeti koo waa gungumaa karaa batitiifu komoo koo dhageeffadhu koo gungumu buusifu. Hayyoota qabdu mana hidhaa kaayanii sanuu akka gorsoodha olii gad kaayanii. Osoo ati fincilte lolte hayyoota keetii diinniitiin taphatu bira irraa dhabeetiin. Afaan daa'ima dibatee nutti fakkaate bira kama galee nu fite arrallee nutti jira. Jenna dhaloonni jibbu fitee nutti leellisa isa dhugaa dubbatee tooftaa lubbuu balleessa. Seenaa sindaga dhuga acha ilma hundeessa. Kagolii dabenumaa yaa Rabbi baasii guma'ee. Kawalii dabenumaa yaa Rabbi baasii gumaa jedhee weellisaa Leencoo Saanoo galatoomi jennaani. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya kun leellisaa tuubidha. Maarree har'antanaa hordoftoota kiyya sagantaa gara biraa qabadheetii deebi'eetii jira. Sagantaan keenya har'aa akka duraanii appilikeeshiniidha miti waan biraati. Har'antanaa yaaddoo qabuun ibsatuudhaaf dhufe. Yaaddoon kiyya kun dhaamsa jabaadha of keessaa qaba. Waan hundi keenya Oromoonni dhaga'uu qabnuu fi irratti hojjetuu qabnudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nafaana turtaniin irraa qooddattan asumaaniin kabajaa fi jaalalaan isin affeera. Yaaddoon kiyya yaaddoo haala biyya keenya keessatti deemaa jiruuti. Biyya teenya Oromiyaa fi biyya empaayirii guddittiisan biyya Itoophiyaa jidduutti deemaa jiru jechuudha. Akkuma namni hunduu beekaa jirruu fi gurraa qabnutti biyyi sun yaaddoo guddaa fi dhoqqee hin baane keessa seentee jirti. Kanarratti ammootu yaaddoon kiyya gara biraati. Yaaddoo an qabu kana namoonni biraallee ni qaban jedheeti yaada. Yaaddoon kiyya guddaan amman tana injifannoon woboon karaa hundaan argamsiisaa jiru waan nu boonsuu fi waan akkaan jabaatudha. Waa'ee kana gara xumuraa irratti deebi'a. Garuu isa dura yaaddoo kiyyan ol baafadha. Yaaddoon kiyya injifannoo gama saniin argamu osoo hin ta'in raafama biyyi kun keessa jirtu keessatti hayyoonni keenya wabii akkamii qabanii kan jedhudha. Dhugumatti hayyoonni keenya wabii takkan qaban. Lubbuun isaanii duras harka Rabbii jirti, ammas harka Rabbii jirti. Haa ta'uuti ammootu sabni bal'aan kun hayyoota ofii tikfatu dadhabuun hidhaadhaaf isaan saaxile. Bakka akkasittuu hidhaaf saaxile sanitti ammallee quban qaban irraanfatamanii jiran. Walloon seente, walqaayitiin seente, kamisee geette, walloon dhufte, finfinnee ilaalaa jirti, finfinnee geette, shawaa keessan as geette, booranaan as geette. Yaanni keenya fi gaafin keenya fi xiyyeeffannaan keenya bakkema waraanni ABO'tii fi TDF gayan kan malakkaa'udha. Garuu rakkoon teenya guddaa fi wanti harkaa nu qabdu wanti nu miidhaa jirtu tana qofaa miti. Ajandaan keenya yeroo hundaa ajandaa takka irratti xiyyeeffatuun qabnu. Kaleessa nutu diina jalatti isaan gatee akka hidhaman taasise. Erga akka hidhaman taasisni ammootu hanga ammaa finciluu dadhabuun jara san hidhaa baafatu dadhabuun dadhabina keenya. Amman tana mootummaan sun jigee jira. Lafa ga'u ka'ee jira, qarreerra ga'ee jira. Garuu mootummaan biyya ofii tiisuu dadhabee biyya isaa keessatti waraanni keessoo isatti banamee ofii isaatiin misaa'ilaan wal darbataa jiru, biyya ofii misaa'ilaan darbataa jiru. Hidhamaa siyaasaa kan siyaasan cubbuun hidhame, hidhamtoota Oromoodhaa kan siyaasa cubbuutiin hidhaman, kan inni akka diina guddaatitti ilaalu Abiyyi hundi keessan ni beektan. Jawaariin Baqqalaa, Hamzaa, Koloneel Gammachuu, Abdii kana hunda isaa warra siyaasan hidhaman kana xiqqaa hanga guddaatitti TDF'n adda baasee ilaalu akkasumatti ilaala. Uummata Oromoo kana waan xiqqoo sodaan itti jirtuuf hanga har'aa lubbuu isaa rabbummaan eegee har'aan ga'e malee. Amman tana mootummaan ufii biyya isaa keessatti meeshaa gurguddaa fayyadamee biyya ollaa waamatee ufii isaati biyya ofii bulchutumaa jiru. Jara kanaaf wabii ni qaba. Jarri kun inni akka diinatitti ilaala. Jarri kun garuu warra isaa kana bakka kanaan ga'anii.
jarri kun har'a biyya jiide kana keessatti biyya diigamte kana keessatti wabii maalii qaban? Uummanni Oromoo hoo akkanumatti callisuudha. Oromoo hiree lama of dabarsinee jirra. Akka sabaatti hireen lama tartee jirti. Hireen takka bara 2018 gaafa waraabessa kanatti foon fe'annu hireen takka guyyaa san nu dabarte. Guyyaa san nu qofaa miti hundi keenya hayyoonni keenyallee sobamanii dagamanii jiran sun dabartee jirti. Akkuma 91tti nu dabartee jirti sun sheenaa godaannisa irraa barannu. Hireen biraa ammootu waggaa har'aati gaafa TDF irratti inni lola banu gaafa san hayyoonni irraan haaseen hin jirtu nutillee akka wallaala keenyatti irraa haasoineeti turre. Hireen amma argamte gaaffiin amma argamte waraanni garasitti fe'amee Oromoon asii yoo fincile bakka banaa keessa jira. Waan kana sirreessuu danda'a, fooyyessuu danda'a, hudhee qabee rakkoo jiru hunda furatuu danda'a. Akka sabaatitti gurmaa'ee yoo godhe yoo fincile akka duraan beeku sanitti yoo fincile waan gaarii dalagatuu danda'a, mul'isuu danda'a, mootummaa kanas ofirraa kaasuu danda'a. Namoonni hedduun dubbataa turanii dubbataas jirra. Garuuti hireen gaafas waggaa tokko nu harkateetu kun waggaa tokko guutuu hiree tan ittiin fayyadamne hanga mootummaan waraana isaa leenjisee waggaa dheeraadhaaf qabu warra muuxannoo qabu kana Tigraayin geessee naannoo Tigraayitti dhukkee nyaatanii inni achitti cabee deebi'ee waraana isaa fixate kana nuti rafaa jirra. Nuti rafuun kun akka inni waraana san irratti jabaatuu fi akka inni hadha galfatee nurratti illee shira biraa dalagatuuf isa fayyadne. Waggaa tokko kana guutuu hiree argannetti gaaffii argannetti fayyadamuu dadhabnee waggaan tokko nurratti lakkoofsee Tigraay Maqaleedhaa kaatee Oromiyaa seente. Oromiyaa kamisee gahuu jechuun walloon seenu jechuun walloon erga geette Oromiyaa seente matti lakkaaya. Erga naannoo Tigraay irraa gara Amaaraas tarkaanfatte daangaa Oromiyaa wal daangessittas tarkaanfatte Oromiyaa seentetti lakkaa'uu qabdan. Hanga kana nuti rafaa jirra. Waan akka dalagaan jirru namuutu naannoleen biraa hanga humna isaatitti ijaaramaa jiran. Finciltoota isaanii jalattis ijaaramaa jiran. Mootummaa maqaadhaaf biyyarra jiru jalatti illee ijaaramaa jiran. Garuu Oromoon hanga ammaa rafaa jira. Warri akka OPDOtitti biyya bulchaa jiru biyyarra taa'aa jiru. Ummata mataa gadha'u malee ummata kanaaf hegereedhaaf eenyu wabiin jedhanii wabii ummata kanaatiif yaaduu hin danda'an sammuu itti yaadan hin qaban. Garuu amma yeroo mootummaan ufii isaatii jigee daaqee wabii ufiituu dhabee ilmaan ufii biyya alaatitti baafate kanatti hayyoota keenyaaf wabii maaltu jira? Mootummaan kun duraan haa biyya bulchaa jira harka isaa jiranii hidhamtoota siyaasatii harka mootummaa jiran wabiin mootummaadha ka mootummaa rakkoo qabaa jirra. Amma tana mootummaa wabii irraa ta'uu ni danda'a. Wabii jaraa dhaabbatuu ni danda'a. Lubbuu jaraatiif wabii ta'uu ni danda'a. Mootummaan ufii isaatii kirkiree ufii isaatii jigee ufiifuu waan qabatu dhabe hidhamaa siyaasaa jibbuuf wabii ta'uu ni danda'a. Ani hin beeku jechuu danda'a. Namni lubbuu ufii jibbe lubbuu namaatirraa wabii ta'uu ni danda'u. Namni ilmaan ufii biyyaa baafate sodaadhaaf ammoo nama siyaasatiif wabii ta'uu ni danda'u. Yaa Oromoo nuti ni hubamna, ni miidhamna, kufa hin kaane kufna. Amman tan haga miidhamne ni beeytan argaate jirra. Waggaa tokko gaaffii bakka banaa arganne kana keessatti fayyadamuu dadhabuun keenya waan hayyoonni siyaasaa nu qajeelchan nurraa hidhamanii fi jaalattanii jibbitanii waan biraa miti. Silaa Jawaar ala jiraate Jawaar afaan isaa fi harki isaa lugaamamuu baate Jawaar dirree duraan jiraate tapha siyaasaa keessa jiraate har'an tana wanti hundi bifa amma arginu kanaa miti. Yookaan lolli biyyaa kun tasgabbaadha yookaan biyyi tuni gara baatetti baatee Oromoon eenyummaa ofii kabajee jiraataa jira. Oromoon nama masakuu dhabaaf abbaa masakuu fi hayyoota isaan masakuu dhabaaf har'an tana akka fajaajoytetti waggaa tokko osoo isiin teettee aduu ganamaa ho'ifattu Tigraay achi kaatee bakka kana geette bakka kufte jedhamtee daaraa taatee duqeetii taate jedhamte san irraa kaatee namaa miti warra jeettidhaan nama darbatu taate har'an tana. Kanaaf jecha mootummaan bakka kana ga'ee hayyoota keenyaaf wabii ta'uu hin danda'u. Wabii wanni ta'uu danda'u hayyoota keenyaaf ummata keenya qofa. Amma hireen qabnu ummanni keenya carraa lama dabarse carraa sadaffaarra jira. Carraan sadaffaan yeroo mootummaan jilbeeffate kanatti ummanni akka beekutti fincilee afaan beekuun fincilee qabsoo ho'ituu fi finiintuu godhee hayyoota isaa jalqabarra hayyoota siyaasa hidhaman hidhaa keessaa baasee du'a jala baraarudha. Wanti guddaan murteessarra bilisummaa kaaban dhufaa jirti asiin dhufaa jirti woboon asiin seenaa jira eekuu waan biraati kanatti deemina. Garuu jabduun hayyoota keenya akka leenca paarkii keessa jirutti achitti daawwataa jiru san hayyoota kana achii gabbaafnee hayyoota kana du'arraa baraaruu danda'uu qabna. Mootummaa wabii dhaabbatuuf hin danda'u. Namni tokko hayyoonni keenya kun lubbuun isaanii qaalidha. Lubbuun teenya kumaatamni isaanii takkitti hin geettu. Hayyoonni kun lubbuu teenyaaf lubbuu Oromoo hundaaf qaalidha. Hayyoonni kun ammoo rasaasa takkittiin du'an. Mootummaan wabii ufiitu dhaabbatuu hin dandeenye.
Poolisuma isaa keessaa namni tokko jara kana waa godhuu danda'a. Rabbi ittiin fidiniiti. Namuma isaan eeguu kaachi kaan keessaa kan jara kana harkaa dadhabee durarraa itti gaadaa jiru kumaatama. Biyya alaa fi biyya keessaa warri faallaa uummata Oromootaan warri itti dhaadatan Oromoonuu kumaatama. Warri garaadhaaf bitamee diinaaf dutaa jiru jechuudha. Warri naftanyaa jala deemaa jiru jechuudha. Mootummaa wajjin warri itti dhaadatoo kan qabu. Namni tokko rasaasuma takkaan du'a. Jara kanaaf maaltu wabiidha? Oromoon hoo maal gochuu qaba? Amman tana jabduun qabxiin jabduun harkaanu qabduu fi yaaddoon kiyya tanaana. Yaaddoon tiyya kan na keessa bultee halkanii guyyaa hirriba na dhoorkitu Oromoon maal gochuu qaba? Jara kana akkamitti baafatuu qaba? Akkamitti tikfatuu danda'a? Manni murtii shiraa amman tanallee jaruma deddeebisa abdiin kutanne yoo gabbaate lubbuu isaa nyaatti itti fakkaata amman tanallee jara hidhama keessa kaayete warra biraatiin utaalaa jira. Namni ufii isaatiifuu nyaattamaa jiru namni ufii isaatiifuu bakka seenuu dhabe nama biraatirraa wabii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu amman tana wabii jara sanii kan ta'e lubbuu jaraa tiisuu danda'u fi baafatuu danda'u Oromoon fincilee akkuma Tigraay xiqqoon sun finciltee biyya tana biyya sadi raafte walirratti Eritiriyaa fi Somaaliyaa fi Itoophiyaadhaan lolaa jiranii diroon tumaa osoo jiran bayyanattee kaatee biyya sadii tana mootii amma Itoophiyaa takkittiidha wanni isiin lolaa jirtu. Sabaaniif yookiin sabaaniif Somaaliyaa fi Eritiriyaan hifatte keessaa galtee waan itti kasaartee jirti keessaa galtee jirti. Itoophiyaan amma kophaa isii Finfinnee takkitti itti dhiyeessitee jirti. Mootummaan Abiyyi caasan isaa ganda hunda keessa aanaalee naannolee keessa diigamee burkutaa'ee jira. Yoo naannawa Finfinnee kana naannawa warra Finfinneetti kalaanii kana taate malee Finfinnee takkittiidha bakkeen inni bulchaa jiru. Amman tana dhugaa yoo dubbanne mootummaa ufii isaatiifuu kara baafatuun dhabee biyya hundatti fiizaa barbaadatuuf booyaa jiru kana. Kanaaf ammootu hayyoota keenyaaf wabiin hin jirtu. Hayyoota keenyaaf tokko qofa ummanni Oromoo fincilee akka gaafa du'a Jawaarin baraaruudhaaf du'arraa baraaruudhaaf gaafa haggaammin irratti godhatte gabbayee fincile sanitti fincilee jara kana jaraa lubbuu achiinuu dhaqqabee baasuu danda'a. Jarri kun hidhamtoota nama harkaa fi miila hidhamee mana keessa taa'u. Namni tokkochi xiyyitii shayyoo qabaate hayyoota shanii sana ajjeesee deemuu danda'a. Tokkochi sun jara ajjeesee yoo du'e maal nu gatii qaba? Gatii nuun qabu. Oromoon isheenuyna. Kan duraan ammoo kunuunsuu dadhabnee diinni dhabamsiiseef sheenawaa jirra. Har'an tana ammootu qareeyyii nurra taranii biyyaaf ta'an kana yoo osoo nuti as teennee ammallee haga Tigraay waan balleessite itti daaraa taatee kaatee biyyallee daaraa itti goote kana nuti teennee aduu ho'ifataa jirra. Eessa ga'anii jaraa qofa dhageeffataa jirra. Eessa ga'anii jaraa dhageeffatuu dhiisnee teenna tanatti deebinee kaanee fincillee warri diina jala goree fi warri Abiyyiin jala goree achuma haa taa'u. Warri Abiyyiin jala goriin amman tana Abiyyi humna hin qabu. Humna isiniin fixu hin qabu. Itti dhuma hayyoota keessan baafadhaa. Qabsoon dhiigan malee hin jirtu. Tolaan hin jirtu. Wanni tolaan namaa tolaan jirtu. Wanta lolaan namaa tolaa malee Itoophiyaa keessa. Kanaaf jecha gabbayaatii hayyoota keessan baraaradhaa. Osoo jarri achitti namni tokkochi rashanee jara san hin dhabne erga an du'e harreen ardaan hin marginii jette. Abiyyi akkasi gaafa kutuudhaaf ka'u masara Minilik tolchisanillee ibidda itti qabee yoo danda'e gubee deema siidaa san waan biraa dhiisati. Hayyoota keenyallee fixeeti deema gaafa deemu. Maaliif inni faallaa ilma namaati. Ilma namaatirraa nama hamaadha. Nama hamaa erga an du'e ardaan hin biqilin jedhee mammaaksa harree san mammaaku inni nama sani. Kanaaf jecha hayyoota keenyaaf kunuunsa godhuun dirqama waan nurra jiruufi fincillee kaanee hayyoota keenya du'arraa baraaratuun yeroon isaa amma chaansiin lama dabartee jirti. Chaansiin amma qabnuu fi hayyoota keenya amma chaansiin jiraachuuf nuti qabnuu fi bilisummaaf nuti qabnuu fi uf kabachiisuuf nuti qabnuu fi hayyoota keenya du'arraa baraaruuf qabnu yeroon isi yeroo ammaa tana dammaqaan dhaamsa kiyya yaaddoon tiyya guddoon wabii hayyoonni keenya qabanii wabiin uummata Oromoo yoo ta'e malee kan jedhu kanaadha. Kana kanumaan jedha. Kan biraa ammootu yaadni lammaffaa gara waraana adda bilisummaa Oromooti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kan bade jedhaniin osoo hin badin akka hin banne mul'isaa jira. Qabataman mul'isaa jira. Oromiyaa walakkaa ga'u ka'e wanni inni dhuunfatee jiru. Amman tana inumaa gaman as qaxxaamuree gara kaabatiin lafa qabatee jira. Lafa Oromiyaa Walloon keessaa qabatee jira. Wallo bilisoomee jira. Wallagga bilisoomee jira. Shawaan haga tokkoo fi Booranaa fi Gujiin bilisoomanii jiran. Karreen bilisoomee yoo jiraatte Arsii Baalee fi Harargeedha. Isaan kanallee adeemsan itti deemaa jiran. Ammootu abaa'uudhaaf amman tana yeroo kamiyyuu caala
yeroo kamiyyuu caala diinummaa kalee qoonqoraaf mootummaa jala deemtan san dhiiftanii yeroon tumsitanii fi akka oromootitti lubbuu teessan jiraachistan amma yeroon amma ummanni abaa'oo wajjin jiru ummanni dhaaba isaa kana jala deemee hiriiree gargaaraa jiru dahoo ta'ee fi kunuunsataa jiru ammallee akkasumatti itti fufuu qabdan yeroon ka duraanii caalaa jabaatee abaa'oo ummanni gargaaruu qabu dirqama amman tana waan ajaa'ibaatu dalagamee jira gara kaabatiin dhufe Tigraay achiin dhufte abaa'oon asiin qabattee jirti warri yoo duraa haada neetworkii walitti hidhatee ummata Itoophiyaa kana guutuu goolaa jiru Amaara fi mootummaa federaalati mootummaan Amaaratii fi mootummaan federaalaa amma daandiin isaanii maqasiin hedduu kaayamtee jirti adda muramtee jirti Tigraay Amaara achitti dhukkee irraa kaaftu abaa'oon asiin Finfinnee ofiitti haa qajeelu karaan gabaabaan kanuma sunillee gara feeten haa dhuftu sun ammootu tumsa kenna nutu hin beeyne malee diinni diina keetii fira keetiin tarsiimoo qabsoodhaati jecha tarsiimoo qabsoodhaati kanaafuu amman tan abbaan fedhe jinni illeen yoo nu gargaarte nuti mootummaa nu fuxaa jiru irratti abbaa feene nu walii gallee mootummaa kana ofirraa kaasuudhaaf mirga qabna wanti itti nu daangessu takka hin jiru abbaan fedhe biyya alaallee dhuftee haa itti dhooytu innuu biyya alaattu na dhayaa jira jedhee miti warri alarraa loluudhaaf galan TDF loluuf galan Oromoo balleessuuf cabsuuf galan hedduutu keessa jira waraana isaa keessa kan inni himu kana ammallee lammii Eritreyaattu keessa jira lammii Somaaliyaattu keessa jira kan inni guuza baafatee dha'ee lammii biyya biraattu kan inni Itoophiyaa tumsiisaa ture keessa jira kanuma afaan biraatiin faallaa gara galchee hima ijji qaruutee dura boossiisaniif jecha amma abaa'oodhaaf kan barbaachisu tumsa jabaadha bakka inni diina wajjin diina kokkee irraa muree kaan ol kutee kaan gakkute kanatti abaa'oon kallattii afraniin tumsa argatuu qaba qeerroon du'a manatti taa'ee itti dhufaa jiru san dhaqee abaa'ootti makamee abaa'oo wajjin wareegamee biyya ofii eeguu qaba mee Tigraay ilaala fakkeenya fudhadha Tigraay mileenni jaatu waan nuti mileenni jaatanni godhuu dadhabne godhate mileenni jaa ka duute daaraa taate akka daakuudhaa qilleensa irratti facaatee jirti bittinnooyitee jirti qayyaniin sun deebitee itittee nama taate mileenni jaa jechuudha waan nuti mileenni jaatanni itituu dadhabne kanaaf jecha du'a manatti nu dhuftu dubbii keenya irratti isin yaagalu diinni diinuma gubbaadhaan rakkoon har'a waliin nu galchitee diina irratti waliin nu galchitullee kaleessa diina turre borullee diina ta'uu dandeenya Tigraay wajjin waan tana naa qabadha Tigraay wajjin borullee diina ta'uu dandeenya gaafa sirna amma aangorra jiru kana kaasne gaafa sannullee dhufneetuma Finfinnee irratti wal lola lafni irratti taphannu silaa yeroo hundaa lafti irratti nu falmanii fi irratti nu ajjeesan irratti irraa nu godaansisan dirree namaa dhaqnee taphachuu hin dandeenyu nuti dadhaboodha dirreen istirateejii jabduun dirreen istaadiyoomiin ganda keenya jirti waan taate jecha gaafa jarrillee Amaara waa wal goote sirna kana wajjin kuffisnee Finfinnee dhufan Finfinnee dhufanii Finfinnee irratti nu wajjin taphachuu deeman diinni diina hin irraanfatina gaafa taphni sunillee ni dhufaati kanaaf jecha nuti yoo har'an tana TDF irratti uf gannee teennellee TDF waan fidduun fiddii abaa'oo wajjin gaaf sanillee nuti warruma akkuma 92tti forfeedhaan bahee booda warra boo'ichaa fi godaansaa ta'u amma jaleen warri daasporaan shaantaa guurattee galtee abiyyi harka tumaa turte abiyyiin qiletti duubaa dhiibaa turte haizoo jettee biiran dhugaa turte amman tana shaantaa guurattee boolee dhaabbataa jirti gaafas nullee hireen ta'in akkanumatti boolee dhaabbatu taati no kan mootummaa deeggartuu fi kan mootummaa hin deeggarrellee amman tana yoo sii galte yeroon itti abaa'oodhaa tumsitee dhaaba kee jabeeffattee diina sirra jiruu fi diina sirratti dhufuudhaaf as deemaa jirullee irree godhattee jalaa qolachuudhaaf itti qophooytu amma Tigraayillee fira kenna miti ka beekuu qabdan har'an tana qabsoo irratti walii fira diina tokko wajjin dhiibna walii fira garuu gaafa diina wajjin dhiibnu kana wajjin kuffisne nuti diina waliiti tanan dagatina kanaaf jecha namni lama yoo walitti dhufee qabsoo takka irratti walii galu waa tokkotu keessa jira gaafa waan kana moo'e humni jaraa sun wal fakkaataa yoo hin taane dirqama kama irra humna qabuu fi ka bu'aa buusaa dhufetu kanallee kuffisee abbaa hiree ta'a akkuma amma dura taane san jechuudha amma ammootu jaarraa kanaan jabana ilmaan teenna qaroomte kanaan akka gaafa leencoon faa boorsadhaan mallaqa guuratanii bayanii san namni biyya gurguratee bahu hin jiru jabana kanaan immootu humna dhabnee sobamuu qabnu nama barate hin qabnu gaafa san leencoon jedhee shaantaadhaan mallaqa guuratee bahee miti har'an tana nama barate ni qabna yoo humna dhabne malee humna mootu ni qabna yoo hojiitti jijjiiruu dandeenya kanaaf jecha dhaaba abaa'oo jala dhaabbattanii tumsa gootanii fi diinni bar hojii mootummaa dhaaba mindaa mootummaa dhaaba ka hospitaala dalagullee innaa dubbiidha dhaaba biiroon mootummaa hundi haa cufattu
yoo dhabdan qawwee dandeeyoytu yoo dhabdan kajaraa fi albee shunkurtaa baafadhaati zimatii jedhaa jira duuba nuti hoo oromoon tenneetuma ina warri zimatee kun bartamni kun katabatamaa jiru dirree biraati irratti dhufee geebaf nurratti taphata geemni barnu keessa jirti finfinneedhaaf geebarratti taphatuu deemanii geeba finfinneedhaatti taphatuu deemanii kanaaf jecha nutillee uf qopheessuu qabna akkuma cundurri jedhe san zayita walawwaladha yeroo isaan ufiif jedhanii nuti ufiif jenna oromoo waan qabuun qabatee gabbayee dhaaba isaa jala ka dura rafillee dammaqee ka'ee yoo dhaaba isaa wajjin dhaabatee hin lolle yoo dhaaba isaa waliin dhufee mootummaa kana hin jiksine oromoodhaaf duuti tama du'aati amman tana lama dhabna hayyoota keenyallee mana hidhaatitti dhabna namni hayyoo hin qabne eessallee nama duuyidan kufe namni duuyidan kufe ka'ee hin danda'u namni duuyidi citee kufe ka'ee hin danda'u hayyoota keenya mana hidhaatitti gannee ala kanaa Tigraay eessa keetti lakkaa'uun nuun taatu hayyoota keenya baraara dhaqqabadha lama dhabna amman tana kanaafuu amman tana ka'aatii saba keessan wajjin diinarratti fincilaatii mootummaa qarreerra ga'e kana ufirraa kaasan dhaamsa kooti hayyoota keenyaaf ammootu wabiin tokko hin jiru rabbiin malee amman tana lubbuun isaanii baay'ee haala sodaachisaa fi gaaga'amaa keessa jirti nama durriyyee tokkotti shugguxii kaartaa takkitti fudhatee oseenee fixuu danda'a maaliif wardiyaan eenyu hin beeknu eenyu eega hin beeknu eenyu irraa bana eenyutti cufa hin beeknu ammootu kan biyya hoogganaa jiru naftanyaa waan taateef jecha haga achiititti hooggansa naftanyaatti harkaa qaba waan taateef jecha abiyyi irraa kaasee haga achiititti naftanyaadha waan ta'aniif jecha hayyoota keenyaaf wabii takka hin qabnu rabbiin malee oromoon kanaafuu hayyoota ofii bira dhaabbatee ammootu dhaaba isaa abaa'oo dhaaba isaaf bosonatti galee beela taa'ee lubbuu ufii kennee lubbuu ufii dabarsee saba isaatii kennee qabsaafii jiru kanaaf oromoon galaa godhee fi rasaasa bitee fi waan qabuun bira dhaabatee bakka inni dhokatutti dhoysee bakka inni mul'atetti mul'isee geejjiba godhee fi konkolaataa ofiitiin bakka barbaadu isa sochoosee isa cinaa dhaabbachuun dirqama jaalannee osoo hin ta'in wanta dirqamni nu gooseedha kana gochuu qabdan gochuu qabna isiniin jedha kanuma fakkaata dhaamsi kiyya har'aa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaa nagaan naa turaa isiniin jedha nama barii argunu haa taasisu. I am Oromo Forest. I am Oromo Forest. Yeah, what Oromo Forest.